waaqayyoon hiriyaa gantuu irra sinaafa geessu. Hiriyaatu hiriyaa ishii ajjeesee kukkutee beerut keessatti jechuudha. Peestaalii gurraacha kosii dhangannu kana keessatti kukkutee bahaara cinaatti gatee jechuudha. Waaqayyo yoo sin jaallate hiriyaa akkanaa hiriyaa gantuu irra waaqayyo sinaafa geessu. Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota koo nagaadhaan galata waaqayyo siinillee baga nagaa taatan. Isiniin jecha egaa hordoftoota kiyyaa waan gurratti dhaga'uun illee namatti hin tolle waan bakka anan beekuun ilmi namaa kun hagam akka garaa walitti jabaatullee baay'ee nama dhiba. Ilmi namaa qaata bineensa ta'e bineensi bosonaayyuu akkas garaa namatti hin jabaatu. Amma ilmi namaa kun immoo sirma daangaa darbee jira jechuudha. Gara jabeenya isaa daangaa darbee jira jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Egaa akkuma jalqaba isiniin jedhetti hiriyaa ta'anii osoo mana keessa jiraatan tokko keessa jiraatanuu hiriyaadha jechuudha. Wajjin nyaatanii wajjin dhuganii mana tokko keessa jiraachaa turan. Egaa ijoolleen kun akkuma nama kamiiti hin dalagannaadha. Kan biyya ormaa dhaqan. Biyyi isaan dhaqanis biyya Beeruuti. Namni wallaalta hin jirtan. Beeruut keessatti ka ijoolleen kun hin dalagannaa of jijjiirra jedhaniiti kan isaan biyyaa ba'an. Garuu ijoolleen kun immoo mana madaamatti badanii ala keessa hojjetu jechuudha. Egaa akkuma dhagee akka miidiyaa isaaniitti irraa dhageenyetti illee afaan arabiffaatiin dabarsanii jiranii. Itoophiyaa lamaantu wal ajjeese jedhanii akkasitti dabarsaa jiran jechuudha. Egaa ka hordoftoota koo waan isaa irratti lolanii akkas gootee hin beeku. Hiriyaadha isaa lachuuyyuu hiriyaa wajjin nyaatanii wajjin dhuganii mana tokko keessa ta'an yoo ta'ani achumaan mucayyoon kun wal dhabeensa qabu natti fakkaata. Namni gosa wal dhabeensa hin qabaatin garuu akka nama godhaanillee hin beeku waan wal dhaban hin beeknu akka dabarsaa jiranitti mucayyoon kun takka kan amma boqotte kun hin raftee jennaan sun immoo dhattee bakka ishiin raftutti albeedha waraantee ajjeeftee erga ishiin duuteen booda moo akka wariititti qaltee kiisii keessatti naqxee kiisii bara keessatti naqxee guyyaa lama mana bulchitee guyyaa sadaffaatti wanna foolii kennee jennaan achumaan fuutee osoo deemtu qabamtee jechuudha. Bahaara cinaatti gatte jechaa jiranii garuu qabamteedhanii jiranii. Dhugaa dubbachuu fi gara jabeenya hangana ilma namaa kun jechuudha. Gara jabeenya ilma namaa daangaa darbee jira. Dhugaa waaqayyoo daangaa darbee jira jechuudha. Maal ijoollee ilmi namaa walirraa nyaatee wajjin dhugee gaafa akkas wal godhu keenya gaafa lammiin keenya akkas wal godhu kan namaa maaliif dubban keenya lammiidhaaf hin na'u. Har'a ilmi namaa akka shunkurtii yookiin akka hoolaa yookiin akka lukkuutti kurkuttee peestaalii keessa gochuun hangam namuma hangam garaa jabaatu garuu dhugaa rabbi ani maal akka ta'e hin beeku baay'ee tokko na jibbisiisi jechuudha bakka maaliif akkam garaa jabaata ijoollee ilmi namaa akkam walitti garaa jabaata. Dhugaa dubbachuuf garuu miidiyaa isaanii qabamtee mucayyoon qabamtee jirteedhanii yaa'u dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa waan baay'ee nama gaddisiisu. Haadha isheetirraa illee biyya ormaatti hambistee jirti. Mucayyoon kun biyya ormaatti hambistee jirti jechuudha haadha isheetirraa. Agartanii haati hin galtii eegatti haadha isheetirraa illee biyya ormaatti hambistee jirti. Reeffa isheetis akka hin argine reeffa isheetis kukkuttee gattee jirti. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Gocha suukaneessadha kuni. Gocha ilma namaa irratti raawwatte jechuudha hiriyaan ishee. Kanaaf hiriyaa gantuu irraa fagaadha. Hiriyaa yeroo ammaa hin jirtu. Hiriyaadha jettee ati jala fiidda borummoo waan akkanaas irratti raawwatte jechuudha. Sigalee. Kanaaf hiriyaadha jettee namoota hin baay'isin. Hiriyaadha jettee dubartiis hin baay'isin. Hiriyaadha jettee shamara hin baay'isin. Hiriyaadha jettee dhiira hin baay'isin. Bakka hiriyaan kee sa'aatii kanatti amantaa kee qofa. Bakka amantaa kee qofa isarraan kanaaf hiriyaan kee haadha fi abbaa kee qofa. Obboleewwan yeroo ammaa baay'ee nama garuu haa ta'u obboleewwan bakka hiriyaan kee moobaayilii keeti. Bakka kanaan booda hiriyaan baafadhaa eebaluu akkasii wajjinan gala wajjinan taa'ettee borumoo rakkina keessa seensiste jechuudha. Inni kanaaf adiraa keessan hiriyaa gantuu irraa fagaadha. Hiriyaa gantuun dhugaa dubbachuu fi boolla siiqotti si awwaalti hiriyaa gantuun. Garuu hiriyaan takka immoo gaaddisni suma jirti.
kasammuun ishii waaqayyoon ganama ishiidhaaf kenne. Kanaaf adaraa keessan obboloota kooyi of eeggannoo godhaayi. Ijoolleen kun baanii ala jiru. Keessattuu ijoollee ala baatanii jirtan yeroo baay'ee ijoollee baay'eedha wallolu baay'inaan jechuudha mana keessatti yeroo baay'ee nan dhagaha. Ijoollee goddanyoota keerraa illee nan dhagaha waan ta'eef ijoolleen mana tokko keessa galtan yeroo baay'inaan wallolaa guddistu jechuudha. Kanaaf nama tokko wallolti taanaan wal biran taa'ina wal biraa baha waan biraa warratti yaadda waan ta'eef akkanatti wal galaafatta waan ta'eef gaafa duraa wal jala fiiddanii boodammoo lubbuu walii galaafattanii jechuudha. Addunyaan isin hin dadhabne biyya ormaatu isin hin dadhabne garuu immoo isin biyya namaa keessatti wal dadhabdanii waan hamaa gocha suukaneessaa walirratti hojjettanii jechuudha. Nah baay'ee nama gaddisiisa. Obboleetti keenya kan boqotteefis waaqayyoon lubbuu shaamaaru sun qabamteedhani hanga ammaa garuu miidiyaa warra Beeruuti ijoolleen kun kam jirtu Beeruut keessatti hin gabaasaa jiru jechuudha. Afaan Arabiffaatiin baay'ee gabaasaa jiru. Dhugaa maqaan nu badee bar silaan namaaf naanu ofiifuu waliin naanu namaaf Arabootaaf naanaan mutu Araboonni nu sodaatama. Dhugaa dubbachuu baay'ee nu sodaatu jechuudha. Nah kanaafiyyu of eeggannoo gochuu qabdanii waaqayyo isin haa eegu bakka jirtanitti of eeggadhaa hiriyaa gantuurraa hiriyaa akkana irraa fagaadhaa isin jechuu barbaada. Waaqayyoon isin duukaa haa ta'u isin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Kanaaf ijoollee akkana irraa adaraa keessa fagaadhaa. Ijoollee baay'eetu akkanatti ol galaafachaa jira lubbuu fi gaggalaafachaa jira. Sababa hiriyaa biyyaatiinis sababa hiriyaa asiitiinis lubbuu isaanii gaggalaafachaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu coon takkallee kan Dubaayitti duute Beeruutii gara Dubaayii dabartee bituu sun isheenillee sababa namaatiin lubbuu ishee galaafatame jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya sirriitti of eeggadhaa adaraa keessan jechuudha. Hiriyaa gantuurraas fagaadhaa. Hiriyaa yeroo ammaa gantuudha hundi isheetu gantuudha dhugaas hin jedha. Hiriyyuma jetteetu wanta kee yookiin immoo bakka garaa kee ittiin himatiin hiriyyumatti jetteetu. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa isin jedha hordoftoota kiyya. Hiriyaa badduu fi gantuurraa fagaachuu qabdanii. Hiriyaan ammaa osoo wajjin nyaattu si nyaatti. Hiriyaan ammaa osoo ati wajjiniin mistira hunda haasoftu asii gargaltee waan biraa sitti yaaddi jechuudha. Okay? Ati yoo gaarii yaaddeef isheen gaarii siif yaaddu jechuudha. Kanumarra adda adda keessan jiraadha. Hiriyaa keessattuu hiriyaa shamarranii hiriyaa dhiiraas wayya hiriyaa shamarranii irraa fagaadhu. Hiriyaa shamarranii gantuudha. Hiriyaa shamarranii har'a si wajjin nyaattee si wajjin dhugdee borummoo sitti gargaltee akkana si gootii jechuudha waan hamaa sitti yaaddi jechuudha. Si galee kanaaf adaraa keessa walirraa fagaadhaa jiraadha isin jedha hordoftoota kiyya. Egaa waaqayyo immoo waan akkanaa gocha suukaneessaa hiriyaa gantuu irraa waaqayyo sinaa oolchu waaqayyo irraa sinaa qabu. Dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa lapheen nama caba biyya namaa keessatti nama hambisuu jechuudha. Haatiin eeggatti garuu haadha maal gootire karaatti ishii biyya ormaa keessatti ishii hambiste jechuudha. Gara jabeenya akkanaatis rabbi namaan kenne waaqayyoon gara jabeenya akkanaa isiniif hin kennin obboloota koo. Dhugaa ijoollee yoo aartanillee yoo waanuma feeten taatanillee waan hamaa akkanaa irratti yaadina. Dhugaa waaqayyoo isin jedha waan hamaa kana irratti yaadina. Inni akkas isin jedha nagaa ta'a fayyataa.